Ashamaa hordoftootaf kabajamtoota maatii warqee akkam jirtu nagaa keessanii obboleettiin keessan nagaa guutuu nagaa irraa afaan qabaa isa nagaa koof nagaa keessan irraa afaa taasisee waaqayyoof galanne haa ta'u. Shaashii kana akkaatti uffachuu nan jaalladha. Kanuma uffadhe natti tola jechuudha. Durumaaniyyuu nan uffadha. Akkas isiniin jedha. Yaadni koo guyyaa irraa maalidha yoo jettanii yeroo darbe akkuma jedhee ijoollee baay'een abdii kutannaarraan kan ka'e lubbuu isaanii hobbaasuudha. Inni qabus inni hin qabnes lubbuudhuma tana baasuudhaaf antoo jedha jechuudha. Funyoo fudhatee kaan immoo kireeroksii dhugee kaan immoo wantoota baay'ee hojjeteeti lubbuudhuma ishii qaalii taate kana jechuudha. Gatiin itti ba'ee dhufe lubbuu teenya tana akkasumatti dhufe otoo hin taane gatiitti ba'e dhiigatu itti nu dhangala'e lubbuutu itti nu ba'e jechuudha. Sababiin lubbuun itti nu ba'ee fi gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nuuf jedhee kara biyya lafaa dhufee cubbuu jalaa bilisa nu baasee akka nuti jiraannuu fi karaa Addaam kan intoo jedhe karaa Yesuus Kiristoos immoo jireenya arganne jechuudha. Kanaafuu obboloonni yeroo baay'ee lubbuu keessan baasuudhaaf kaattanii lubbuu keessan hin baasinaa. Lubbuun tuni qaaliidha jechuudha. Gatiitu itti ba'ee dhiigatu itti dhangala'e waan ta'eefu. Yeroo baay'ee namoonni yeroo of ajjeessu fannoo jedhanii viidiyoo waraabaniiti fuula isaanii dura kaawwatanii viidiyoo waraabbatanii ani jireenya biyya lafaa kana naga'ee jedha. Kaan kireeroksii dhugaa, kaan immoo waan barbaade hojjeta, kaan funyoodhaani. Maaliif bakka deemnu sana daganneerra jechuudha. Eessa akka deemnu beekuu qabna. Eessa akka dhannu beekuu qabna jechuudha. Maal jechuuni gaafa of ajjeeste of ajjeesuun kee mootummaa waaqayyoo sin dhaalchisu jechuudha. Du'a garas jireenya hin jiru of ajjeestetta waan ta'eef namni of ajjeesee fi namni nama ajjeesee dhaaltuu mootummaa waaqayyoo ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf of ajjeesurraa of qusadhaa. Abidda bara baraatti gubachuurraa rakkina biyya lafaa kanarratti rakkattee gubbaarrattis immoo rakkachuurraa rakkina ishee biyya lafaa kana mo'achuu qabda jechuudha. Rakkinni jira eeyyee, dhiphinni jira eeyyee, wanti kamiyyuu yoo jiraateyyuu mo'achuudhaaf maal gochuu qabda? Abdii godhachuu qabda jechuudha. Isa si uume kadhachaa, waaqa kee waammachaa, hojii keetti fufuu qabda malee of ajjeesuun haa dhaabbatu jechuudha. Of ajjeesurraa qusadhaa isiniin jedha. Wantoota simmiidhu dhugurraallee of qusadhaa. Amma fakkeenyaaf gaafa kireeroksii dhuddanii keessan wayi lubbuun keessan hin ba'u. Maaliif atattamaan yoo mana yaalaa dhaqxan afuu dandeessu. Yoo turtuu baattan immoo sin keessaa baate lubbuun. Lubbuun tuni sin keessaa baate taanaan immoo deebi'eetoo gara keessanitti dhufuu hin danda'u jechuudha. Lubbuu foon kee gargar ba'e taananii deeffatteetoo jireenya arra jiraattu kana jiraachuu hin dandeessu jechuudha. Maaliif yoo jette lubbuu kee foon kee gargar ba'ee jira ka. Egaa lubbuu foon kee gargar ba'ee jiraate akkamitti deebitee jiraachuu dandeessa ree? Isa kanaafiyyuu rakkina arraa laaltanii, dhiphina arraa laaltanii, firaan dagatamuu laaltanii, hiriyaan dagatamuu yaaltanii firri sin jibbuu danda'a, hiriyaan illee sin jibbuu danda'a, hojjettaniillee walitti isinii qabamuun dhiisuu danda'a. Isa kana laaltaniitoo abdii kutattaniitoo dhaqxanii funyoo ofitti rakkisana. Akkasumas immoo qoricha hin dhuginaa jechuudha. Yoo rakkina keessaa bahuudhaaf anta jette tattaafatte rakkina kee kana mo'attee dabartaa jechuudha. Amma fakkeenya wantoonni hojii hojjettu irratti hojii susii harkaa feelii ta'uu danda'a. Wantoonni ati goote sun walitti sii qabamuu dhiisuu danda'a. Garuu guyyaa tokko immoo gaafa ati waaqayyoo kee kadhachaa, gooftaa Yesuus Kiristoos waammachaa, waan kamiyyuu goote inni arra si jalaa feelii ta'e suni walitti sii qabamaa, walitti sii sassaabbamaa dhufa gaafa ati abdii godhatte jechuudha. Abdiin godhanne taananii homaa siif hin godhu waan ta'eef abdii godhachuun dirqama koof dirqama keetidha jechuudha. Mataa buusaa hin adeemnu, mataa keenya ol qabannee adeemuu qabna. Dura malee booddee hin taanu.
maaliif waaqayyo yoo kadhanne wantoota duubatti nu harkisuudhaaf deemu wantoota lubbuu keenya baasuudhaaf kaa'u waaqayyo yoo kadhanne keessa hin dabarra jechuudha. Kanaaf obboloota kiyya qaalii lubbuu teessan baasuudhaaf hin fiigina jechuudha. Kanaaf obboleessi kee, obboleettiin kee, haati kee, abbaan kee si dhiisuu danda'u. Inni sin dhiisne gooftaan Yesuus Kiristoos wajjin jira waan ta'eef ijoolleen gola hambaa keessa jirtanis jabaadhaa, amilee godhadhaa, jalbi keessan hin bu'ini, waaqayyo keessan kadhachaa, jireenya keessan immoo mo'achuu jabaadhaa isiniin jedha. Gooftaan hunduma keenya haa gargaaru. Wantoota sammuu keenyatti dhufee nutti asaasurraa adda haa baanu. Sagalee waaqayyoo haa dhaggeeffannu. Dubbii macaafa qulqulluu haa dubbifannu. Karaanis jireenyis gooftaa Yesuus Kiristoos akkuma ta'e nutillee isatti qabamne akka jiraannu waaqayyo hunduma keenya haa gargaaru. Yeroo baay'ee anatti dhagahama jechuudha. Ijoolleen yeroo korodoksii dhuganii wantoota tokko hojjetanii intini jedhu jechuudha. Wantoonni hin mul'anne baay'eetu jira jechuudha. Akkuma obboleetti keenya booneen illee viidiyoo waraabdee ani jireenyi biyya lafaa kana naga'eera jettee kan viidiyoo kana waraabeetiyyuu miidiyaa kanatti as hin baane baay'eetu jira jechuudha. Isaan kanarraa of qusachuu qabna jechuudha. Kaayyoon nuti baaneef hojjennee jijjiiramuu fi fooqirraa of dabbachuu hin qabnu. Mana jirru keessa ariifannee ba'uu hin qabnu. Qorumsi yoo jiraate iyyuu jabaannee keessa darbuu dandeenya. Madaamin nuti gidduu jirru ooyin nuuf ho'uu dhiisuu dandeessi. Kanaaf nuti immoo maal gochuu qabna? Kaayyoo manaa baane sanaaf jecha gadi jennee buluu qabna isiniin jedha. Kanaaf viidiyoon koo guyyaa irraa wantoota baay'ee amilee namaa cabsuu argitaniitoo amilee hin cabina isiniin jedha. Viidiyoo to sin laaltan jechuudha. Viidiyoo abdii sin kutachiisu otoo hin taane viidiyoo sinitti tolu sagalee waaqayyoo kan dubbiin namatti mi'aawu akka damma akka waan kamittuu kan namatti tolu kana dhaggeeffadha. Zim jettanii wantoota abdii sin kutu hin dhaggeeffatina jechuudha. Yeroo tokko sammuun keenya kunillee akka waraqataati waan ta'eef wantuma nuti ilaalaa oolletu wantuma nuti gochaa turre san tuntoo jedha waan ta'eef kanarraallee of fagaadhaa isiniin jedha. Waan na dhaggeeffattaniif guddaa galatooma. Yoo isinitti tole laayikii naa godhaa, na jajjabeessaa isiniin jedha. Baay'een sin jaalladha, sin kabajaa. Iddoo guddaaf iddoo olaanaa isiniif qaba. Amma sagantaa biraa walitti deebinutti turtiin keessan turtii gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan tura.